Akka sabaatti Oromoon eenyu jaame akka biyyaattis eenyummaan Oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa Afrikaa irratti Oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qaroomaa hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa numa nafini. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun uummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa heen. Lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraan arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma. Eega Oromiyaan Habashootaan weeraramtee Oromummaan Itoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u Oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku. Kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tan achi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama. Namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee khaleenatti fakkaata. Khaleellee saafawa. Jaarraa abbaa gadaa hambeen jiraate osoo hin ta'in ilmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsoo tanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar konyaa gaaraa mul'ata baadaa kurfaa jallee araddaa waldee raamnis ganda mudiir gorrooti. Umriin tiyyalleen toora 60 geessi. Hoogganaa fiduudhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e hanga qabsoon eegaletti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba saniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya. Baruun bariisooyyee galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Hoggaan geerara kana caqae qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu goote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadhaa barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kuni waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raamis kana Amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san gaara mul'ataati baqateeti ilmaaf ilmoo fuudhatee laga Raamis bulu. Honyaa oborraarraa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uus hoggumatti hundaa oliin duraa mul'atti jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata namaa sana laaleessitu. Nuti amatatti waliin dhufneeti maallaqa hangu xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa tana baafne
waan dhuganii fi waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphatan namni sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhorge maaltu afaan kana akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhorge andanya mangatitti dubban bakka hubbaatti dubban bakka jedhaatti dubban hay maal monni kana nu godhe akkatiin gurbaa ko wajiban ko wajigan laabo dubbiin tuni mee haatti walii gallu haa wal mari'annu jeegaa gurbaa kana Muhammad Ahmad jani mana tokko walla ulku takka uffanna akkasitti waliin haasoyne akkasitti ka ijoollee teenya tan elementary jirtu nama gurguddu mareeta qaba waan elementary qara kana hunda ga mataan isaanii ni beeka ga hunda waan himaniif ni galtiif akkasitti waliin dhufnee aboo maal ta'uu qabna maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magana keenyatti waliin qabne nama 50 ol taana ammoo asitti yoo waliin dhufne duba bineensa kun jala deema maali ataadi ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaadha ineeti kun hanga taphata kun ni haasawa kana warri gaafas hojjeture Dr. Muhammad Hassan fa abdii taa abdii fa jara kanaan hojjeture jechuudha hojjaa san isaa wajjiin mariin akkanaatu deemu wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana dhufeetu maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaan dikeen darbate amiti dhagaan darbate afaan kana nuti keeti namuurra walii galan afaan kana nuti keeti haafne riba haafnu haada miilaan dhaabbatee deemu jennee qabal haasoy akkasitti duuba gaa maalitti firraa haam baatii arafaata adeemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee agarsiifnu ummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee qoree gartee ayyaana sadii dhageeti arraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu hayda biraa jedhisi sunummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nuffite kanaaf nu yaamtanii nuun jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaja. Kanarraa kaanee gaa itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifnu kun nama gobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira ka'aniitu boggoo'ee namni kun maaliif guyyuu nuun finne waan tan maaliif guyyuu kanatti nun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa samboota xiqqoo xiqqaamni nu bohaa'ee samboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirra intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaanitti hobbaatan tartiiba sanni goone kanarraa baanee maal intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butinsaa hom jira kuni gaamma abooyoo kana goone kam akkasitti dhiiruma qolootti keenyeen nama 5 akka nama magaalaa galayaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jennee hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takka gurbaan itti gadhiitee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'aja huun haquun ta'aja mixeeyyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti natabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun himaa'u ilma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii sanbooda mixeeyyoon kaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'isi kunis kofluma idaa jechuudha namni kun magoo namni ogguu isiin mixeeyyoon boochees akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiheessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eesuma kiyya Ibrahim jedhanii eesuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa kan goone waan tana warri beekeessa beeku gooseene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee rabba jedhe laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti garaa ilqabee qofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha
qaamni keenya mana reefu qabbantiin irraa deemte akkasii qaalee jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdii fitti goone bilisummaallee akkasuma jechuudha bilisummaa numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa qaalee irraa namuutu oguu bakka takkaa waa kaan jennamu walii dirmanne arra silaatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha numaatu saniis if godhe abbaan if godheef hin dandamu jenna if hin hambifne akkasitti duba if jaarre anana filanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaan nuti dhalatte jechuudha amma gaafa sana Afrikaa keessaa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan arabaa kana gurbaa tokkotu tukkaara qaba hedduu beeka afaan kana ogoo BBC'n dubbatte nuuf hime jechuudha arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa hoggaa karaa yaatanoo maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa amma ga'anii dubbiin nuti nu kaase jechuudha aadaa tana hamulli ani guyyaa tokko fuudheetiin harawwalaas tolfadhee qashaas tolfadhee maali harawwalaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii hore raasotee kana gubbaa hore bakka faranjii fi amaarii bakka nuti wal dhufanii waa dhudhuuban kana tokko haraan faranjaataa fi dura kaa'ee wanna kana tumuus seene duba billi cimaan namni asuma garagalee ani isaan ilaalu tumee dinaa qabachuu dide dirqi qabsiise ogguutu afuufeetiin gaa ibidda qashatti akka qabatu godhee tijaaraan dhugee akkatti qashaa kiyya keessatti deebbadhee ka'ee biraa kutee jechuudha gara haadhi ammaas dumartii teenya tana namni hin beekne hin jiru akka hamatti namni cuunfamanii jiran jechuudha makiinaa hora namni teessisu hin jiru namni kottuu addee kottuu taa'e yoon hin jiru jechuudha kan akkam goone namni tokko gadhiifneeti dirree dhawaa dhaqee dirree dhawaa irraa hanga awwadaa dhufa jechuudha namni kun karaa kana keessatti oggumee qaatam ka'eeti teessisa dumartii tana ta'anii deemta dirree dhawaa deemtu tamma bakka biraatti deemtu ayyoo kottaa ammaas ni ka'a anga gurbaan kun ogguu amaaree kun akkiman nalaala jogguun an makachi dhaqeeti kursii biraa taqullaa qabadhee maa tokko isaan alseena kottu ayyoo taa'e sabooyi arawaan amaaree kun jumaan nalaala kaana tiifuun jijjiga gadhiifne jechuudha ogguu jijjifaafam jenna ogguu jijjiga dhaqee ol deebu karaa kanatti ajaa'iba harka jechuudha numa teessi namichi tokko naggaadeedha warra baabbileeti yaa boo gurbaan bira bulee jedhe waan ati ooftu kana wahiitu keessaa natti dhaga'ama kottu idana bira bulee jedhe akkasitti kana hunda akkasitti godhuu ture guyyaa tokko maata qadiree dhawaati akkasitti dhalaa ol kabajaa dhufe kana jaartiin takka siree diree dhawaati bitattee ganda qoree buusuu fedhe diree ni haramaaya waleen magaalaa keessa gurbaan dhamoo guurratee araarsoo jennaani niin caccabsa mo'ata buusa kana ni deebifte jeen bakka maal keeti obboleettii akkatti fuudhanii tuttuubaa makiinaa atobuusu tuttu lammata deebi'ee beebii jaartiin siree sii buufatte jechuudha ati horreessaati akkasitti wanni ajaa'ibaatu takkanaa tanaan dalagame jechuudha gaafa san mirqaana nuti guyyaa san qabnu ajaa'iba jettanne akkasii egaa rabbiin guyyaa tokko ta'uu ma bilisoomna. xiqqoof booda deebinee warra keessaniin wal barsiisuudhaaf sooressa haati teessan eenyu jedhaman? Muuminaa Iboo jedhamti. Abbaan keessanoo nama akkam turan? Aangoon isaanii hariiroon Haayile Sillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan? Abbaan kiyya gaafa xaaliyaan gaara mul'ataatii cabee suura waa'ees gaccabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gaccabee lagara hammas kana guute san akkaataa amaaritti nama keenyatti miidhu kana obsuu dadhabee akkasitti mi'a harkate jechuudha. Mi'a sanii wajjin warrummaan biyyaa duulee amaara kan wal deeraa misirraa fuudhanii hanga hunnu waldee meexxii fi jaajaa geessan jechuudha. Akkasitti gaachitti amaarri wanni dhumtee nama torbaas booji'anii kaanii achiin labuu keessan baaletti ce'anii
baalirraan akkasitti ingilizitti dhaqanii harka kennan jechuudha. Waan kana duuba guyyaa san saba isaatiin guyyaa san namni gartee hafuura fudhatee jira ammeessan hedduu gargaaree dhahinsa kaama dhawanii amaara kan amma tarroon tokko ganda keenya seeneeti dunfura isaa kana qabee ala guurachu hajjirri duudeera horii keenya kana cabsaa bulan akkanatti halkanii guyyaa horii nyaatanii akkasitti gaaduuba san hundaa kana madalaga eegasii lammaas amaarri kun beektaanii beekaa nama kana yoo makaanee waan biraa goone wayii biraan dhalata jeet waan sagalee nama dila kana qabu dhageettii dila kana qabu akkasii gaariitti dhiheessee Haayilasillaasee inni saahiba turan akka gaariitti haajaa walirraa bahuu turanii nama kana jechuun inni. Akhaakon keessanoo haamiti biroodha hoggaa himamu doollaba irra garagalchaniit ajjeesanii jedhama. Mee dura doollabni maali? Doollaba jechuun wanta qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. Daammacaadha. Daammacaadhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuun kan irra garagalchanii isammoo wataasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jiran hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadhaaf gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tuni hundinuu qullaa turte yokkuus gaa. Amaaraa keessaa akkamitti maal godhuu qabna? Akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa finnu jedhanii alii gurraacha qacarcarii fi hanfaree biyya Affarii fi inni waliin dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayidhatti gaa karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti amma Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Beeljiyeem Bruxeelitti waliin dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina. Namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namoota namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan jechuudha. Waan kana duba ni qaba maarii mataa keessa. Raas Makonnoon wanni jiru mi'a Addis Ababaan dhaqaa jeen sana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamiti birootu jira. Haamiti biroo jeene. Yokkaa inni biraa deemu numa yaamala mada hojjaniin akkasitti waan tanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalammada sossoo'a kana inni jalqabuu kaan qullubbii gaara qullubbii kana asitti jalqabuu barbaadanii akkasitti hin jooynee fi nuti isaan lakkas taate jechuudha. Ammallee haamiti biroo daranillee Ibroo Shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka irrattis niin harkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo nu ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo Shaxaatis mee okkoon ichi deebi'e duuba ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban. Seenaa irratti immaas wanni qaban kaaleendara qaban jechuudha. Keenya kaaleendarri arraan tana 1454 jechuudha. Guyyaarraa amma September kanatti baatiin Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuun guyyaan as deemu kun Oromolleen haa beektu. Waan sanii wajjin hanga gartee golmoo Hormoosootti hanga Ballaa Buubaatti namni hoogganoonni kutaa harka keenya Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo Shaxaa san inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture
warra gartee calan qololerraa tokko jechuudha. Ajajaa waraanaatis Bakar Waaree jedhanii hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Rooba Galmoo jedhanii kan itti gajaaramanii jira jechuudha har'a keessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa calanqoo san akkasitti duula silaa calanqoo sana maarree akka laafutti seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchichi Turkii namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuun fiiguu taatiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin immoo nama galiitiin hurguuma huffee keessa kutee jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buuse Turkii fi Misraa sun ni laafifte kama laafifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii jalan qotte. Gaangeen Amaaraa takkittiin eeboo 35 deemte. Gaangeen dilli sun akkasitti eeboo addaan qabdi. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Beekootan oguu takka darbe takka hin deebisu lamata isa biraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti cabbiinsa san sababa wanni itti ta'e bargoobanaa biyya hunda keessa jira. Bakka biraati yaanii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko tokko gartee kan Amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaaraa kana fuudhaniiti qarqara gartee Isa Laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuuratti fudhatu. Hafuura baafatee irraa jirraa ka'ee ima calanqolti lolu kana bakka xuulloo jan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin citte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu Amaaraaf gartee mimmiliqanii Amaaraa kan daddarsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoonis hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hin hafne jechuudha. Ibroo Shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Jechuudha lolaa calanqooti keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eeysaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo teessan irratti chaadachaa nu. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoonsitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ijatti dhuunfatteetuma gartee urruma seente. Gaafa sanii suni akkuma reefu himatti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamileen cabsisee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara Shaambala Digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaan haa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessan. Kana firraa dhiisee jedhana kopheen firraan dhuminnaan jaantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maal oguun itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amma lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraan gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunuun misikiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu haarraa galafamtu yaanii barreessan galafuma san ammaas shawaa dhufanii warri isa kana tinnisu mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eega du'e booda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi dharuma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaadde ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko tokko
baaburoon koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jee duuba biyyu Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas ciroo dhufu bashee ammoo saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran garasaa 10 wayya namni keessummaa bira dhufe kun maammasaanii iboo maammasaanii gaangee naa barbaade amma nama kana dhaqee ilaalu malee hin taatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeeni akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe kan galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjiraa boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuu hin danda'u jeeni ishee Muusaa jeen ati hoo maali Abdulqadiir Ibraahiim jeeni akkasittiin seene sheekni duuba nama dullacha nama ilmii duroora qaree shaakaana itti nutti haasaweetti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kanas biyyuutee godhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu kaa'e haala kana keessa jirra jedhe duuba qawween qabaatii ka'iiti na wajjin deemi duuba shiftaa taanee jiran naan jee wanumaan an duraan qabu natti jabeessee bantiila natti hidhee hamileen tiyya daran jabaattee asii haanee duuba miijatan darba kooroon caancoodhaan ammas biyya takka dhaqnee chiniin sinqillee bakka jallayne bakka jarri taa'u san ogguudha yoo harattuu garra jechuudha nama karaan takka karaa gubbaayana nu jala shiftoota barbaadaa akkasitti harifa mukana dhufne jecha kana marifu kana garree jiboo shee qabaa mataa miti mata bira dhaqanii miti wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen akkati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deemi yookaan miicata deebiin immoo guyyaatti aanu magaalaa jira magaalaa tala baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu bura keessaa rasaasni dhoomnaan aboo badee dhufe janiituma akka aboo jara kana hunda daddarban nama hedduudha qabeenya isaanii dhadhaa daa'ima waan adda addaa kana hundaa'uu saaman hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii dila kanaan deemu yoo taate nama kana biraanoo biyyanaatu ajjeese ilma maammire irraa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu hayrachaa bulan jira meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa firanne daa'imaa firanne wanni takka wanni irra jara kanaaf deebiinu nafne nuun jedhe michi matooraa qaba hayyatu bakkamtuman jarri mataan haabaanii biyya isaanii dagalan haala inni gajaran hogguu hamsaala qarrasaa sadha'e ganama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bara deema akkatitti gaa musiibaan tuni alumatti hidhamtii ganamuu wanniin argu tun dhiiba biyya buttuu yoo iyya maaltu nama dirmata buttuu dhuba kun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun gaa waan firraa halaala dhawaniin yoo arkanne malee waan taatu haanee asii gaa nama 12 taanee baalee dhaqne jechuudha baalee keessatti gidee lolaa dhaqne gidee amaarri ogaaden cabsee baaletti gaa duule jechuudha warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaaden waabee cehetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi Sumaaleen namaa kan niti jaaniin namni 50 kun kaanii dhaarerraa kaaniiti jara Sumaalee kana wajjin Maqdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha isaanii gari kana amaarree dhaga'ee jechuudha akkasitti jarri 50 kun isaanii dhaga dhaarerra qubatee taa'u amaarree kun 7 namni 70 namni 7 kuma meeqaan siyaasa namni suni kuma 75 maal isa meeqata ani nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha hogguu laga dhaaree kana amaarree dhaqee jaratti jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkate ani yaqiyyaan biyya isaan keessaan deemee argee nama dhalaallee hiikkate jechuu qabu akkasii amaarri tokko namicha imaamatatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiirii galchanii hogguu inni karaa gindiir deemu
وسيبوني فانت خلاص يجينا من جماعة تقديس الرسالة أقول هذا ترى الأبن كان غير أبو أني جماعة وميلان قد دكتيجا لما جي أجا ورانا سوني ونقل يجون جنيري تيجانه سبقنا تيجا بالي خيستي لولي فجأة نمني مقتشو لك أبو بيا سمالة تنكي فرد دارك أقوى بلاش جنان قال تكون مشانين قصدي نمني بتشوف فرته دايما فرته بيا سمالة لك سنرى نما كوما سدي سرقته قاله أكسي جايزاني لولا خنا خيسة جرو بتلوفنا يجو أوقات تلوفنو لولا ثانيس جا كسمتي ولين أوفي جندير لان أوفي أمنا قويا شانين نديبه جن خلو أو جموجين في ديجو كذا نانو إيميت لفديها تنما ديلا خنا جا لما ساعة قالا رأي خنون ده بقاسي ده برسته أكسي تجا ربين الرجال لولا ثانيس ندابه أكسي تجا لولا جل كمون هي خنا لولا خن لولا فينشلا جولي بالي خن جنرال واقو بوتولاتين هو جنمو توساتي مو كوني خاني ودي غافا ثاني ورا سيمبونيتي نو غنا منيكي وا سيمبونيتي خانا كومبالي كوني غمانا يما نوتيان غنا فانغنا هون نورا فاغو جيري غوسان اوكي انا غونغا بيجي جرا خانا تين فيجو جري درو سومالي دك جرا خانا جري سومالي درو دك ور ما خانا يجو اچيمبودا غراباتين قبسو يغلونو غرابياراتس ديمتني ركون سمودچو تنورا غاما اني ميلان صون ديموتي مقدشو لك وقاني دابو وردلو خواقو كن دورا ما رتي دمتا اچرا ويغل كسي وني اتهدمو اني نمالا ركن خارا ديمو كانت دامي حريت جاوي فرد ورد انانجا خانا نغرغاري akasi ganam nu kunal kan kana galgala jal kamne to so deemnu bulle kana madu baga maktisho man wasana somale tarkan kanne wasana somale go tarkan fannu amma gana na di haysaniti nasimatani wanga fatan nama kana hettu jalatani akati boda gawa isan akati arkwani gama malaka le nakakennani harelle torbatan dingul gurade magala kaisa kundan demo ganamni wa dubbiso ngari miti isani wa nula rakata ba khana makabiro khana na dubbiso arkaniti lamada nakabani dan darbani akina hulani magdisho nagaitani magdisho tille namambe konumani me naminu fi khuni na wajja sawaitu ma khudalatin debu yechu akazem bodaga gas bahid abahe hida bana mangistini hala khiye waruma bali khanini ani himu khana rai wa nishala shakki fi asmalen qabdu irraha kamte namni khuli no magarte ka abso demu yichada nabi khani ana hala khana kaysa jiru dallorra namni iyen sagarte warra wa ko fada khani ismale dabar su fe yichu adam gilo yanini warana anga wahi hudate fe kasitti mangisti ismale chercherse to kuma takate gargar sakhenani kaditi ani man waran amaru dam sisu de maji kana way wate gafas ka gargar sarkate gargar sakhana wajji namati mudaban mangtichu magaysa ana qabadi takafifu dadar kana rambay khana male namni dide namni man dinu askarani dide hamsa ala qonini dide ama ala khana wani tibaratu takamato ala kumma barat takasa fadu bajani hamsa ala kumma kho baratachu akati tigajar khunun dinu magala khayta kuma kana uliga yani warra barate yamani dadman abo khawar ma khana wajji ya ani dio namni kunin demin buan takanar gamtu namni wan kana khata bunjiru namni wan kana sura fudu tinji waji demu qaban akati tinga hale khaye ga fira ifuma ana de maje o kan juga kamera ertu naf kenani samboda namas kalama fi daftara fi qalbi na kenani kadi gurbata ko jin dubaga biye senne sawarana kana waji senne ngabi yedo ino bolu rati amanu tori uta aje namni kuna kar milan da batet ali gonti ulse nutifu khabelti fit ka kana jalde tara dor kana jugana manori ne rabu isine fi nyanne wan kana tayef ammu maka wango tango da yenin yolenga atuma ma kan masan kate mino barsi tana gara hunda afani akati dani gara gamate dani takitti dani khan awalani tedisan
kana ma daala ma gohaadu kageera arraga qabu de mana ma saata ko ambisun taw akkatitti khadura de mu hogu jari torba dura de ma torban kun digara raga ina akkatitti ibidda sanirra ejjechu sodaatani dudu bade beni amma dale jam faanarra dhufeeti dirqiidhan teema jeeni yoggaarra jetan bakki suni aaroo tokko ol bee bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol bee aara gurraacha ka oliin bakka dhajuun mu wanni haasamiin mu haasa choga manaati umadoo haatana haasa achi jaayuu sooma haasa akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumee dhume jechuun gola eena roojii jenniin gurti sun eena tokko jira kan nuti dhufu akkasitti gaamaarri sun baqatee hooganoonni roobbiidhaan okotee helikopteriin nageellet dabarsanii khaanis ormi khoonis baqateetu namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunilleen akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baatee silaa farda gaala 600 baqatee irraa hotee jechuudha. Gaala illee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha karaa deemuu fi biyyaa harakkatee. Akkasii baatii lama nudhee jechuudha ganama daala madhawa gudee malkaaloon bu'anis ni dhawa junama adaadi. Goota eegatuun barachuuf teenye amaarii hogguu fi dadhabe warra qophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafa sana. Akkasitti gaa lola hamaa san keessaa rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqummaattu miidhame malee hamiidhame kana qophilaa kanaatu bombii rasaasni fi bombiin inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakka iyyuu walii horiyee walitti qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochii dutan muka keessa waan faca'aniif jechuudha. Gatuu hin dandeenye akkasitti egaa lammata baalee deebi'ee baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone yoo lammata guu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee ogaa namni ma biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayxee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaalee fi Itoophiyaa walitti fidanii lolli akka dhaabamu jedhanii walii gala goonutu dhabnu amma deebi'aa waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiidha you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duuba akka dubbiin akkana taate maal godhuu qabna haa nuti biyya sana maas hin gaafan nyaataas nu kennaa hin jennu qurxummii tana guurranna akka malaalta jenneen jira altichaan qurxummii tana nyaachuun nu dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'aati nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Gaa achitti egaa walaba taana jechuudha Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiin kaambii godhannee nishuumoo teenyaas bishaan dhiinnee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee abookaa dubbiin wata durii miti jarri gaafun waliif deemti fidee malli maali akkasittiin ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra walii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa idaannee ammaas gale almaa kana yaanuuti diyaad barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti eege akkasitti gaafa sharmaarkiin qabachuu jechuudha. Namichi inqilaaba godhe kun maal jechaadha gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uu hin dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaadha qorneedha oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti har'a amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti jecha nurraa yoo fageeffatanu namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feddegaa oollu kana kanuma nuu himeemu eega inni nuu hime duuba baasaboortiin qabnu kam jedhu gosan nuu katabe khaarijii katabe khaarijaan nagayeetutti katabne nagayeetuun boru fotoo fidadhaa jee fotoo fidannee itti kenne haya boronni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kana keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii. Ifii kaanii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhummoo ittiin dhiisan jechuudha.
akkata gajarri kun dhaqanii urraa biteenya balleeysan namichi numaafuu facaasee fotoogiraafa haala itti geessine danda'a jennu kenne ani kittiin dhiichise bu'aa labaan maaliif haalaan beeka amma gaanuu akkana jiru nama kana kane nama dhabnee qawwee mi'a finne markabaan buufne eenyutti namni nama sadiin arge hajjii janiin tokkooni dammajaa janiin tokkooni abdu maama saanii janiin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroome bakka hajjii dhabu waan qabu hottaatti kaambiin singeessa jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse chi booda nama guddaa keenya baalee dhufe kanii sidaamoo dhufee fi Hararii dhufee Maqdishoo cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya sana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa annan jiru dubbisee gargaarsa nuuf fidee halitti gaa nama Maqdishoo ha'u nam torba kun Maqdishoo irraa hanga barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarree jechuudha. Akkasitti nama 2,000 baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa. Laakiin nama deemu kana keessa namni biraa dhufe jechuudha. Wanni tuni yoo gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi. Namni kun hoggoo xiqqoo taa'uun harkaa utaaleeti safaaraa dhaqee safaaraa Sumaaleetti harkatti kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqayte jechuudha. Amaareen hin beeku. Katamaa ifroo guyyaa san shaaran Amaarri mangistiin Haile Sillaasee shaarte. Kamitti waan guddootan waan xaxamee deemu kanatti waan qabne jedhanii shaaranii kasumaaleen beeku kaamaraan beeku ammaan nu kana namni gireessan keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni Oromoo tajaajila bahaatan namni guutan herreguut hin jiru akkasitti haaneega firraa haan googaa dubbiin baate osoo dalaya sibiilaan duratti hin jaarre mala haadha wannu jennee nam 36 baatii Oktoobar 17 bara 1970 biyya Yamanii haanee wasana Sumaaleetti buune. Dhukkaa wasana Sumaaleetti buunu horii dhabne gaala dhabne waan dogoggora buune immoo namni namichaan immoo lafa mijjooytu tani asabii fi leelaa jidduutti beeyta eenyuun beeku lafa gaattee diinni itti nun beekne cinu buusi jenneen kuni asuma fideete wannan nu buuse Saahel janiini Bulhaar jettiin Sumaaleen akkasitti haanee awwaaluuti gaalaas dhabe nama Sumaalee walitti wareen amma dogoggorri keenya as karaa qabna jechuudha haaqii banneetaan akkasi wanni sibiila wanni koofiyaan waan biraati akkasitti gaanjarris Ameerikaa gurraachaa bu'e janii wanni Sumaaleetti dubbii dabarsanii Sumaaleen akka sossootee jechuudha Sumaaleen maaliif haleeleen qilaaba godhan biyyi amma dura hin sakanne hin qabbanoon akkasitti gaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraa dha'e nama tokko Ramadaan janii kadura shahida ta'e nu kan isaa mucaasanii jechuudha akkasitti Ramadaan san dhawanii nulleen hogguu kallaan robbidaan akka nu gubbaa taphata makiinaan achii billijjetti gamanaa billijjetti karaa hunda soodoo hundaan akkasitti gaa booda walitti dubbannee eegas walitti dhiyaanne itti himnaan gareen nuuf laafe jechuudha gareen ni jite jechuudha gareen ta'u abadan mangistiin eega beeyte booda waan jennu hin qabnu geessu qabnu gareen namni dhabnee haa jennu jennii guutti himnee amaaraatu nu darare ni beeytan isinii magangalummaa isinitti baqannee jirra namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanne jechuudha akkasitti gaa warri kun irra caalee akkasitti nu hidhan jechuudha hidhamannee irratti amata 5 bultii 12 hidhamnee gaafa kaan duuba nu eebbisanii gaa hidhaa baanii jennii lakkee maarree orma kanaa waan gadhiifnu gudura wanni siyaasaan nuti dhageenyu hanga nuti harka qabannu haa ta'an yaada ijoolleen ni himanii haa ta'u sun hundi ni hafte jechuudha hundi hafteeti kaanee hidhaa baana roppilaa lamaan nu gati innaa shakkii roppilaa lamaa ka wal jala deemu kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha qasee malfishoo nu beeysanii malfishoo dhainaanii fuudhaniituma
barandaa diyaad barreen weessanii namni guutee diyaad barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kun kana guutanii jiranii diyaad barree himee biyya teenya wanni malee seentan baasaboortii malee seentan biyya teenya baasaboortii malee ni baatan biyya teenya baasaboortii malee ni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudha namoo isin dhiifne uma bahan deema alas feetan namaa raggalaa feetan asxaa nuun jee akkasitti gaa nama makiinarraa rarra'uuniin harka jechuudha moo diyaad barree dubbiin akkasii miti nuti wanni duraa ayyaannu isin mi'a keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaaya gu'aa agartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra ummanni keenya duraan kan isin jaalatu illeen hammaate kamin nama keenya hidhan jedhanii hammaatee jira nuti dogoggora biyya keessaniif buune biyya obboleettiin biyya isaatti yoo dogoggoraan bu'an waan namatti hammaatu jee akkasitti itti haasawe if qorrofeetiin akkatti manni hidhaa waata kanurraan fuutuun jee namni kun hogguu qaabsoof manaa ba'u hidhamuu beeka cabuu madaa'eetuma rakkachuu beeka ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarran tarkaanfanneeti baqaabsoo jalqabne sunis sanirraa takka waan takka jiramti dhufe jiru jeen takka wanni nu miitee galii ta'e gaara gubbaa'ee nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaateenyee agarra wanni sun waan takka illee nu goon fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre kutu lafaa utaadha jaarsini namni Itoophiyaa irraa hin waa qabajuu kun guyyaan kun arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin dandeenye amaarallee hajaarraan qabu funyaan dho'ina jee dubbatee barbaadame guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba sa'a saddeeti seenetiin sa'a takabba boruu akkasumatti nuti deebi'a jaartiin taajaajibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee deemuu na gargaara jaartii tanarraa qabaayee alaa kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti tuuni dan Khartoum University Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu sanichitti jira gurguddaa hangana ga'u anu sadiin harkadhe jechuudha kitaaba hangana ga'u sadii achi Maqdishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaaba qabu gurguddaa akkasitti duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuudha guyyaa sanitti gaaritti qophooyne. Sooressa Oromiyaa jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baane. Hidhaa baanee duuba diyaad barreetti nagoo haasawee illee waan gara isaatiin nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan je nu biyya teenya tanattuu nama dhabne je bal'ina kanaaf namatti dhabne je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti haraarraa nu mashitanii nu gaggeessitan jenne yaanne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan je akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti if keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuus dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraala tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mani heddaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa kanaatiin nu qabe arbaa kanaa akkasitti gaa walitti dhufne nutis gaa haanee tapoo torbaan kun guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kun jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba
intalti fuuteetuma fi kaartoona darbiti silaa bakka sanin deebisuu qabdi xaaqeedhatti hin deebifte. Qotee warra raadiyoo bira dhaqee egaa duum iyyoo tanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman, Itaaliyaa, maal kan hundi katabame kun yoommoo kaartuum dhayitee kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni. Ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha. Biriitaanikaa jenni kitaaba sana. Biriitaanikaa jenni maal kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame. Kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaana hunda qaanfachiisa kan jiru kitaaba Jarmanii katabame. Nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Kaartuumitti. Kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan Jarmaniin katabame jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuudha. Duuba akkasitti kitaabni eeyisa jira yoo jeete taarifa Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu. Bakka biraatiin faca'ee jira Itoophiyaan kaan arshibna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha. Akkasii gaadduba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheessite yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sanaa takkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irratti hojjetu irratti hin dhaabbadde jechuudha. Taan akkasii gaalamni hin gammanne milqaanni jiru dhaabbatte jechuudha. Tasanii awwanni narra dhufeef hogguu gaalamichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boo'uun hogguu bu'ee anaatu harka baasee. Awwanni dhufeef Oromoo jechaa kana nutillee hin beeku hin turre. Ollaan keenyas hin beeku. Somaaleen hin beeku. Afar hin beeku. Amaarri hin beeku. Amaarri gaabbisee jira. Namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaleetti himee akka Somaaleen nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju. Saniin dubbachuu fedhan. Akkasii gaa dubbiin dheertuudha. Waan kanaaf halumarratti hafne cootoo kanaa hin fixin dubbiin dhaabbatte haa ta'u immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna. Aboo eega golarraa dhuftan gaariidha amma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jenna gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan haa egaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhibiini. Isin gola jettanii walii idaannee jabaa takka haa godhannu haa akkasitti safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jejjara sanduuqa namni oggoon dhufeetti mul'tii sodaana jechin dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee nama raffar jira gaabar Falastiin kasanin dhaynuu jedha eega kasanin dhayne galaasaafaa nama 5 mootor buma 8 ta'a aboo gaa eega isin ichi sodaatan kunoo arma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jirti tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasooyisiisu jedhe. Wanni feete dhuftu anaa isinirraa gaafatama kaati waajjiraati jena wajjin dhaqaanu jechuudha. Akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhayne eeyisa jirtire. Aboo jaraa himaa hogganoota keessa kaandisaa baa keessa jiru. Fedhu ra'iisa Itoophiyaallee haa ta'u himaa jee namichi naatu bakka takka bakka dhooyisaa jira kaastoodii jenii bakka namni tuyne. Achiin safiira kiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa kiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluun danda'u qulfi qabdi. Naatu citti isiniitiisa. Kottaa himadha hin himan. Akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudee taayaa deema taa qabu jennu isin. Isin qaabsoof hin deemtan jennu. Dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan. Ammas baharuun faa wanni jedhan. Jeneraala tokko asmaraa qabna. Tokkos maarree qabna. Tokkos shawaa keessaa qabna. Kaan hararii qabna jedhan. Hai. Eegasu kuudee taadha jechuudha. Dubbiin sun amma taate 8 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha. Akkas yoo taatan malee yoo bilisa baa taatatan. Dr. Baaruun faan Moqaadishoo turan jechuudha. Natti hin turre magaalaa safar dhufe. Eegas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duran ibsa. Akkasii fayyade. Akkasitti gaa kaanee nuti hogguu gaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha. Amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'eesseen dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seeni maqaa Somaalee galbeetiin
harar onni bookhee baale seenes baaleen bookhee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha. Akkasii elemoo isaanitti hidhaate. Maqdishoo keessatti jechuudha. Lakkee gaaratti elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seenan wannaan itti ulfaate gartee Pressing godha mana kaamatti Sumaaleen tun jara gaggaarii jedhanii mukaan agartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu diide kun isaan kana tokko waliif kenne nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate mul'is kana wajjiin baalee seenaniiti baaleen bookeessanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleen wanna dhaqan yara gartee Eertiriyaa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kutee jechuudha. Soodaan dhaqee maadiin kun hoggaa soodaan dhaqu kun kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa boo biyya keessa nu dubbiin jalqabde elema baananii bita elemoo kun qaabsoo jalqabee jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigreen beeku afaan Amaaraan beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe jechuudha. Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan. Musiibaan itti bu'e gaajaratti citti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha. Hogguu dhufu dubbiin dhumte elemoon jiru namuu shahiidan akkati ka'ee Sumaalee dhufe nuu hidhaabee waliin qabu. Ana gaa qissaa kana naa himi biyyittii carcara akkuma jirutti duraan hin beekne eegaa gaa elema faan shahiidatan namni beeke. Baandiraa hogguu harkan baandiraa Oromoo Amaarri fuudhee deemuun tana namni ka'eetuma belgee namni shaabiin osoo duraan beekanii ooyisanii maayisanii Kaya liqim saniu. Akkasitti gaa dhufee naa hime aboo waa ka'e. Anis gaa warri mukhaabarataa kuni akkasitti na fuudhanii waajjira na geessanii na gadhiisanii dubbiin bal'oo keessan seenu. Akkasittiin gaa ka'ee mul'is fuudhee halkan qophaa'aa bullee huccuu jijjiirannee maawwistaa adii shamiiza adii goo'ii adii imaamata adii kophee adii. Dalam Sumaalee hogguu nuti kana Sumaalee keessa ol yaadu annuun fooqa nuur jettee dhalaan Sumaaleen tun ni nama kana fe'ee Islaama jaalatte hedduu jaalatan akkasitti kaanee hargeessa dhufne ganama subii qorree Maqdishoodha nama nuqban guyyaa sadii na dhagee akkasitti hogguu hargeessa dhufne yaa Rabbi guyyaa nan naqiniin jedhe magaalaa sana hundi hin dhabeetti mana hidhaa qaamata shanna hojii taa'e qaamata sadii taa'e Abadi lama ta'a gaadhee jala ta'anii taphatan. Akkasitti makiinaan cabxe obboonu garagalu hargeessatti garagalu baleestiraan bim. Kadda gaajanii buunee ichi bullee isaan bariisaa dhufan. Sijaaraa hogguu lama xuuxeeti. Furgaasaa nu jimaan akka gaariitti qabaanii dhufan. Kaanii korree fudhata akka zaashanis seenne akka faranjiitti zaashanis ganama. Magaalaa seen maadhee keenya kabakkasan jirudha inni magaalaa keessaa qabu yogguudha inni walaatti dhooynu ni bane isin lameeni ammuma sirraa baay'ee magaalaa tana walinaati waan isin Maqdishoo gootan namni irraa hammaatee jira ammumaan tan magaalaa baay'ee achi hoteela tokko Harar jedhanii hoteela kana jala teenyeetuma hogguu addaate gad dhiifi sa'aa lamatti Arabsiyyoo jira. Zaashanitti kalabbee jira wasana irra jira jechuudha zaashani. Akkasitti jimaa binne akkuma gaala Jabuutii dhufee guyyaa sadii agabee guyyaa shanfaa agabe kanatti gaala nyaannee akkasitti biyya karaa biyyaatiin halkanuma kana ammas sakraan jimaa kana quufnee mirqaannee lafa kana tiraakteriin qotanii dachiin hundi hallayyeedha. Miillee ona itti akka ammas achiin qofti asin qofti akkasitti qabrii lafa isaa jala lafa isaa dhufnee xiqqasho shilim jennee hoggumaas jalaan bari waan ammas lafa isaa irra osoo yaanu tulluu guulee halkan sadii guulee achirraa kaanee qondolo haala qondolo akkanatti adareen tura kan nama jiroo ta'e baxaaf jetteeti magaalaa akkasitti xiqqoo gasiinee bullee achirraa kaanee Awwadaay guyyaatti aanu sa'a shanii dhufne ammas Awwadaay boo Haaji Hassan beektaa Haaji Hassan beektaa yeetiin gaafa dinagaadeedha jimaa dura Maqdishoo dhufe hunnoo qorqorrootanii nuun jeen Awwadaay mirga dhiifnete achiin qorqorrootanitti utaalle
gurbaan jima gurgura jedhanii nuuf yaamanii ka'eetu nama nuuf fide nama magaalaa sanii nama fi amanu nuuf fide akkasitti gaamirqaannee ummata Oromoo illee nuuf yaamu seene jechuudha. Akkasitti baandiraa qabna tolfannee yaanaan shaabbaa qabna nama hunda qabu. Akkasitti kaanee egaa shaabbaan dhawinee nama qunnamuu jalqabne jechuudha. Awwadaa jimaa keessa teenyee. Maqaan keessan maal jedhamu ture akka dhaabaatti? Maqaan dhabaa ooyilla fayyada. Shaabbaan ooyilla fayyada. Wanni keessa mudaan keenyaas ooyilla. Wanni deemnuun ooyilla. Amata lama dalayne kanaan biyya wanni sossooneen isi. Waraqaa meeqaatan facaafne. Akkasitti gaa maqaan gaachi boodaan naaf kenname waraanaan naaf kenne jaarraa jedhee kun abbaa gadaa itti ta'ee waan ga'etti 77 78 78 waan ga'etti OLF'n dalayne jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa bakka abaa OLF jettu irratti achi dachaana. Gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira. Moqdishoodha hajuus ni jira. Daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hichittiin takka tana taangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa naa halata. Nuti duuba yoggaa warri wagguu jarri Moqdishoo osoni golaa qabna jedhan ni gaafa. Gurbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararee Qaraayisa. Isa naa yaaman boobolotaa orma kana beeytee niin beeku. Haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beeyta haa bitaa wanni kana maal jekaa mataawaqaa yookiin eenyummaa kana hin qabnu qulla qaamni keenya. Gideessan duuba Eertiraa fi Tigree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira. Nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tawakkal furannee haaseennu jaaketaa haafii tokko jira. Sanii bite barneetaa takka takkana garagaltu guddoo sana deein boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama kaasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa seeni ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti ta'aatiin bulee akkasitti gaa gurbaan gandi san beeyi mana isaatti buune inni mana wanni keessaa qabu markaatoo keessaa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha jechuudha. Kun baaruudha inni baaruun nu kana uffatanii maali lama akkamitti qaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan. Amma akka jedhan armil istraagil qaabsoo mi'aa hin jalqabamuu jedhama. Saboo dhagaa jennu gabraa hin jeen. Eertiraan nama miliyoon sadiitu amaara guddaa kan kana isin jirtan kana folloosee jiise. Nuti maali nu gabraa. Akkamitti nu dilli kun miliyoon 8 jennan kuusani akkami miliyoonni 8 akkana haasawa. Potun dubbii miti hin jeen. Kati firraa gaa haasoyne mul'is kun agaddee bu'yan anaa hafe jara tokko na fidan uummata warra gartee dalagaa qabu biyya san keessa. Oggaa san keessatti wanni dhaabbate. Icaatu waan jedhan tana makiinaan akka dhaala kana dhaabbatti kun wanna fudhattee teeppii waan dhawan tana makiinaa gartee dhawan tana faana hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namnummaan nama caqasu hin jiru. Kun mi'eessoo hin jee kan didicha magaalaa keessaa bu'ate. Mangiltoon guyyaan anteene qoree lallabee jechuudha. Mi'aadaa 13 Isaabaa keessaa dubbata. Mangiltoo kana irra dubbata mangiltoon amaara yaa jala keenya. Yerri namichi amaara. Yoo amaara illee ta'u balxabiyaan amaara, hamallee amaara, wanni fedhiinsa amaara, hawwiin amaara, dhandhamnisaa amaara. Okkaan akkana juugaa wanni takka illee akka hin jirretti biraatii kun leencoon jira amma inni dubbisuu danda'a. Kun waan takka akka hin jirre. Eega icaatii fi mi'eessoonii maarree balaa qalaatana malee wanni takka akka hin jirre garree gaddeebinee iyyaafachuus seenne qawwee. Kati qawwee lama sabootii argan. Lama wanni arganne raaj bira arganne kun wanni jaheessa. Qawwee filaasha afran tanaa arganne ammallee egaa qawwee biraa hedduu kan jechuudha qawwee gurraattiin biyyaa ijaaban qabdu akkasitti qaabsoo jalqabe. Hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee tarkaanfii gurguddoo fudhannee wanni dammaisaan katabutuni yoo harkaan tuucasi gubbi jechuun inni amaara irraa dubbatu. Mucaan suni koree siyaasaa goonee akkasii facaafnee hanga Wallaggaatti waraqaan deemtee jechuudha. Ohooyii tana fuunee waraabnee jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasa jechuudha. Waan ajaa'iba
وينتو نام ثورة مصصوفتي أقتي تجا حالا خنان نوجرو وفنج إساني جارماك أبن الجن إساني على يانجو خلي أملي كيس قدنا نيس جرخنا نوقبا قبار سبيرا ناجراتني إسان أمو خطة سينا قامتي سوى اللفة إيجي تنقل ساعة ولي دنان جين باروفا ننجين شال ننجين سلسين جين إسين على بانو فين على بانو هذا على باتن سومالين خراتن كتير جرتي خران دبراني ننجرو أفردا هنگا سومالين تون تكا جبتي تكا يدوز بديه بيتو جابوتي لأقول ندن ديسني أسمتي قاولين جيران نتي تنجر جيسنا يجعلان وصوجرو نخيس أنا ما خروج الكوني درودو سو وباسا أنا ما جنوراني باسا كونه أكادامي ربع خدرون نتشوف في جوارات في أما يبدون في بوجا خب أخيتي متي أورمو بلاتيس لاني ولتي دا خوتا يني إذا كان الدوبة دي بفني مكانتي إذا كانت تجري خيلتي رمضاني أكيد جلابا فتى خرا قلم سوكنا نفه إذا كان جامات أدي جاورنا كوني وافسن متوان أورمو ملء دفشة دبا في شراهنا متى خيزان قمنو دم يسام خوري سياسة إني خوري ورانا أكنت تجا حالا خنان أصوجرو جتبيك مثلا جتبيك خنان أيوة تمثل أنا بيجاكنا غربا بابا تاجي خنان بريجرا جبتين ثم gara wani jirti gama sigara ne duba ne ramiti na ci jirti isi sana qabata isi rajollen ba fatte laman na amma to kolle na america jira mu jani leme dubbe no yiman ji wani zana sa i jaketa wani hanan le ni finna khani gasarin sen ne fi qawwele almaniya raina dubbin taysani yero khana isin jarma to ko himturre jechuda nuti jarma ifdente guututu reetu namu beekatan namni ara namni waan san hin beeyne manji namni oromo oo gaafasan nu wajjin ture hundi ala kana ciisa huni ni shahide amma bobba san ko ne huno uganda jira jarma ma irum qabne bar matamilati jarma isaan miseensa jarma haysan kanaan tuudha ka jarma qof asosuwamu akami isaan duraan akki galaasa afaan timan gola qabna jedhan sabaa keefa finfinnee keessa gola qabna jedhan لكن مودا سنداينيتي أقرأ كمان جر أكل جات مليه كمان جر أقرأ لما تروفني من قفنا نتيجة ما جنينغ إني زمن جنت على ديمو فينا كان إنه ويتسن درتان دابا إسنو مال تورتن مي جاس درنا مللي بكتنا تيوتنا دي بتن اتجاهتان أنا بريزيدنتي أن صورة إذا بيجا سان كيس تيس لما ده مللس بدن تيانا مللس بدن يجود تيانا hunga hore torbari kamnechu hore mbira hore adda qabachu turre jarma maftende magarsa barifano mal turan magarsa barixana dugo so de nu gamma magarsa bariti nu majira ogwa iri so ba ni jiruto ala yana jan ti wata kawan daba sai nu kamnu muti daba kana tin duba namni ga namni hundi jir namni adara buna kana kaisa gute taye ju namni ogwa san dubatan خطة سينان جنن بحرو راقا بيتي انت كيسنو دابا خانت داما ولين افجاريتي او عندلن دلينا لكن على يالي حيه ايك على ياتل اما قاسو مالي خراج افتجرتي قافا يتين تكشنو راقا هيته على زنبار وصوى يعنوتي قاما بحرو مقرسا بريفا اني ميت اندوبا خانت بيفني خاني بحرو وجين بيجي بكثن الرهانة قرر فنيج. إيه قرر فنو مالتو دكتور بارو تمسا مالتو الجسلا مگر صابري فانو أكمل تقول قافلية تنيني في تنين برات جبلني كتار المفاتيح ستي في تدجاناتي اسم دبلو